Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kuma yeroo dabree koostii irratti master budgetii paartii waanii hojjennee turre irrammoo paartii 2 direct labor cost manufacture overhead cost fi selling and administrative expense qabadee dhiyaadeen jira. Akka isinitti tolu shakkiin qabu sinamoonni isinirra jiru share like comment godhuun cinaa akka dhaabbatanii isin gaafadha. Macam nak dapat ni singgafada, okay. Direct material party tu dah jel kamna arah party tu kau seti wannoni nuturi lalu gabab se cu wannoni nuturi lalu direct labor costi manufacture overhead cost selling and administrative costi malle yoni fiye cu kairon nugestate balance sheet ille kau wali lalu taai cu sinamo riota kai sambirang gaun share gorudan kanu channel abatan isingafada ayagalu direct labor budget yechun show bozimal quantity hour hamma yero hojjeta quantity hedumina takamo hamma yero hojjeta movie costi direct labor necessary to meet production requirement yero omisha takomishu dabyechu yero ngati fudatu fi costi namni omisha son omishu fudatu kangarsisu taachu direct labor budget capital is critical maintaining labor for that can meet expected production labor force inje baay'ee critical jechu waan baay'ee barbaachisaati mal production to kosa humniti nama baay'ee barbaachisaa jechu maintaining labor force kasati expected production maintain good expected production kasati maintaining labor force farka tursi to kamo labor force farka qabaachuun baay'ee murteessaa jechu direct labor cost formula qaba unit to be produce unit omishu barbaachisan baay'isu direct labor hour per unit omishu to komishu da jechu hour tokko unit unity to komishu da bangam ta kawri si fudata kan jofi namni nama to komishu namni wan sanoje to mo cost unit akara tamman fudata kan jiru dai chumal total direct labor cost nyechu okay fakanya na lalu direct labor hour is determined from production budget rai fudanne chumal enille nyechu akuma party debrerati direct labor ille direct material cost ille production ra fudanne nyechu Komero the production rafurane amalle inille jechu product required production rafurana jechu required production unit rafurana jechu enyu direct labor cost lechu okay at emorkota company to hawri to fudata for direct labor required to be produce unit of finished good to ko jechu finished good tafiritaka finished good takafuro takaomisho lab jechu me hangam takate fudata to labor hawri to fudata jechu to labor hawri engam takate to labor hawri to fudata jechu to labor hawri to unit takafitula ammo garu tokko unit kanyate birri mega wage khafalti khafala qarshi go be dollar kudan khafala jechu kanafu direct labor cost budget gafa ko pesun direct labor budget cost for year December 31 December yechun baati isa dumati be khabara ko mala mafi ididem gama baati duma yechu kanafu jechu kurmana afur jechu idem yechun duma yechu kanawan ko pesunu kurmana tokko kurmana lama akuma yechu yero debre kasalala kurmana sadi kurmana afuridan quarter no jenna wande kanafu ka kurmana afuri yo jenne kurmana dura gaise unit to be produce engam to komishu kamne unity khuma sadi fi dibatak unity khuma sadi dibaja unity khuma afuri dibaya takafi khuma khuma afuri dibaja quarter afra to misho kamna jechu kanafu unit tokko kenya kana omishu da dirqaba direct labor saati meka no barbaakise unit khuma sadi fi dibata komishu da saati unit komishu meka no barbaakise jechu meka no barbaakise saati lama no barbaakise jechu kanafu lama ngize baayistame kuma jaafi dibba lama taa jechu quarter lama hundi saani tu saati lama tin baayimna jechu saati lama makuma kunno formula irratti jechu asitti kunno la direct labor per unit hour per unit dabi sambo direct labor cost per unit baayisnan kunno sambo de me kuma jaafi dibbalam kuma jaa torba fi dibbalam kuma saddeeti hanga kuma sagali fi dibbalama taa jechu quarter ya furafa sokko tokko saani amma zebe qarshi jechu namni amma unit kuma jaafi dibba unit meka no barbaakisen unity kuma jaa amma unit lalama total required direct labor hour waligala hour meka no barbaakis hour kuma jaafi dibbalam hour kuma torba fi dibbalam hour kuma saddeeti fi dibbalam hour kuma sagali fi dibbalam no barbaakis saati ko saati tokko dibe ega unity kuma sadi fi dibbataka dalaguudhaaf jechu unity kuma sadi dibbataka dalaguudhaaf unity dibbasa kuma sadi dibbataka dalaguudhaaf hour kuma jaafi dibbalam yo kanu barbaakisu taate
tokko haahorii jechuun tokko haahorii keenyaa jechuun weejii nuti kafallu ammoo jechuun kafaltii nuti dalagaa saniif kafallu meeqa jechuun $10 yoo taate yuunitii 3,300 takka oomishuudhaaf hangam takka total direct labor cost hangam takka baasnaa kan jiru jechuun 62 baasna jechuun 62 baasii baasnaa jechuun meeqa oomishuudhaaf 3,300 oomishuudhaaf akkasuma hundi isaaniitu ilaaluu dandeessan amma fakkeenya afuraffaa yoo fudhanne yuunitii 4,600 oomishuudhaaf haahorii meeqa nu barbaachisa haahorii 9,200 nu barbaachisa total yuun direct labor haahorii hangam takka nu barbaachisa 9,200 direct labor haahorii 9,200 kana meeqaan baay'isna $10 yoo baay'ee jechuun 92 ta'a jechuun kanaafuu walumaa gala jechuun walumaa gala yuunitii 15,400 oomishuudhaaf hangam takka direct labor cost hangam takka nu gaafata 380 nu gaafata 308 nu gaafata kuma 308 nu gaafata kuma 308 nu gaafata direct labor cost jechuun okay manufacture overhead budget show expected manufacture overhead cost for budget period qaisa qabanu overhead cost kanya kan ugarsiisu jechuudha manufacture overhead should be distinguished manufacture overhead bakka lamatti dirqama dabaqo inni variable fi fixed manufacture overhead jenne dabaasu qabna jechuudha typically the variable portion is manufacturing overhead assumed to be proportional budget activity or production irratti kan hundaa'e kan jijjiiramu ndoo fluctuate window garu fixed portion kanya mo garu assumed to be constant walumaa galatti maaliif constant amma asirratti production kanya la kacamaru variable manufacture overhead kanya ne camar garu ni idaa jechu garu ammo fixed cost ammo jechu constant yeroo hunda constant idaa jechu ina kana jechu manufacture overhead gize cost isaa jechu bakalama dabaasna kana variable idaa fi maal dabaasna fixed idatti addabaasna jechu fixed idatti addabaasna jechu variable fi fixed idatti addabaasna okay fakkeenya afran morkata company expected variable cost fluctuate with production volume anguma mishade production volume cost jiramtu on the base ma radabane den following rate per direct labor hour radabane kan jiramu per direct labor hour asiti dagachun qabnu ma radabane rating kanya malarti per direct labor hour dechu per direct labor hour radabane delene ju per direct labor hour rati morkata company kanya labori variable cost kanya jiramu direct labor me gaje per direct labor hour per hour kanya rati direct material takaji indirect labor mo takatu $4 kabaji utility mo duga to $4 kabaji maintenance duga to alamaji okay company kun mo garu fixed overhead cost constant kande khanif dabbata jechu salary supervisor da meka kuma didama kafala depreciation be khadabbata kuma sadi property ni taxi and taxi da zamo insurance meka kuma sagal amalle maintenance kuma shani fi dibbatorba per quarter da kafala jechu khane per quarter tokko quarter ti jechu khane jechu constant jechu tokko hundu sani rete khanafu manufacture overhead budget qopheessaadha manufacture budget overhead budget qopheessuudha khani jechu quarter wara kobala didemi gize qopheessun direct labor hour jenna direct labor hour required for namale total influence be amal je serati manufacture direct labor hour fluctuate with what malji on the base of what rate per direct labor hour per direct labor hour kanyame total direct labor hour fudannechu kunammo be kala total labor cost ida male hauri miti be kanafu omisha so kanya omishura dirqama labor hauri me kanu barbaagis kunno meekachu kaniif kurmaana taka kuma jari balam han kurmaana lamaffa kuma kan quarter 2 kuma 7 balam quarter 3 kuma 8 balam quarter 4 kuma 9 fi balam jechu sam fudanna jechu kuma 9 fi balam kunnoti fudanna jechu wali galame kuma 3 fi ibasadi jechu kuma 30 fi ibasadi jechu wali gala kan fudannu ta jechu kani fi totally kan waggasani jechu okay dar variable inni qulla amma sambode bakalama daban inni asid jiru kun inni jalqabarata gun variable inni aziru kun mo kun mal fixed variable mal jed fluctuate garagaruma qaban okay amma ante variable manufacture overhead gafa omisha kan ga omisha manufacture overhead basi manufacture overhead yechun basi le gujjar ramba wecho kan dabbatun tain kan ifechu amma to omisha wajin garagaruma qabd kan ife baw yechu sana yechun amma mal je direct labor
laborii dhaaf je tokko direct haaworii takkaatiif je direct per unity haa direct laboriitiif direct laborii qarshii takka kafallaa je doolaara takka indirect laborii dhaaf ammoo garuu maal kafale takka tokko afur je utility dhaaf kana je kana jechuun par maal je rate per direct labor haaworii je per direct labor kanaafuu jechuun direct laborii takka baay'isuu meeqaate jechuun 6,200 as keessee direct laborii dhaaf hanqurmaa lammaffaatis takka baay'isuu 7,200 as keessee jechuun tokko isaanii hundi takka takkaan gisee baay'isanii way garaagarummaa qaba isuma kana nuuf fidaa jechuun okay inni itti aanu maal je indirect laborii keenya hanqurmaa tokkoffaa isuma kanaan baay'inaa beeka 6,200 fi yoo inni isin ammoo fakkeenyaaf asitti isin kan nu danda'a osoo inni fi par reetiin osoo hin taane indirect laborii je par direct labor hour je fadhuma par unit je isin kan nu danda'a gisee sanii jechuun yoo inni fakkan isin kan nu baate baay'isuu isin barbaachisu jechuun okay kanaaf amma takka tuqaa afur baay'isuu meeq 6,200 8,800 takka tuqaa afur baay'isuu 7,200 10,000 fi 80 tokko isaanii akkasi baay'isne jechuun hamma variability hunda isaanii mala direct labor material fluctuate direct yoo qacollatti gabaan haalli isaa tole direct material hedduu bituu dandeenya indirect laborii ammallee nama qaxarree waan san hojjechiisuu keessatti jechuun maal hedduu qaxaruu dandeenya ammallee utility nuti itti fayyadamtanii haasaa ta'u bishaan haa ta'u waan garagaraa jechuun ibsaa haa ta'u isaaniis dabaluu danda'a oomisha dabaluu maintenance nuti ammoo oomisha kana harka tursiisuudhaaf gatii nuti xagganaaf waan garagaraatiif yoo inni bade tolchuudhaaf itti fayyadamnu akkasumatti dabaluu danda'a jechuun kun hundi isaaniitu waan dhaabbataa miti beeka waan oomishaa hojii dabaluu danda'u qannasuu danda'u variable cost jennaan isa kana jechuun kanaafuu duwwaa tuqaa lama jechuun tokko isaanii gisee baay'isan meeqa dhufa direct labor hour jechuun kurmaana tokkoffaa meeqa jechuun 18,000 fi 600 dhufa kurmaana lammaffaa 20 takkaa fi 600 hunda isaanii gisee walii galattee jechuun kurmaana afuranii 92 fi 400 dhufaa jechuun kaniifi kurmaana direct variable costing qofti maal kan manufacture overhead jechuun kan manufacture overhead kurmaana maali kurmaana tokkoffaa hanga kurmaana afuraffaa kurmaana walii galli isaanii meeqa 92 fi 400 kaniif jechuun utilities duguma tuqaa afur baay'isuu amma fakkeenyaa utility amma fakkeenyaa basilaalee utility nama duwwaa tuqaa afur haaworii baay'isuu 6,200 haaworii meeqa jechuun 2,400 duwwaa tuqaa afur baay'isuu 700 7,200 2,880 tokko isaanii bifa kanaan baay'isan as tarkatan fixed cost ammoo garuu dhaabbata amma supervisory salary meeqa doolaara 20,000 kurmaana hundaafuu keessan jechuudha 20,000 wal fakkaata maal fixed jennaan constant jechuudha kurmaana hundaafuu waan dhaabbata waan ta'eef kanaafuu jechuudha fixed isin dhibu baay'ee feetoo maintenance dhaafis jechuudha 5,000 fi 700 keessan jechuun hundi isaanii waliigala meeqa dhufa jechuudha total fixed costing kan waliigala meeqa 100 fi 54 ta'a jechuudha kaniifi fixed costing jechuun manufacture overhead isaan lamaan kan walitti da'uu qabna gisee walitti daane waliigala meeqa 200 fi 246 fi 400 dhufa jechuudha maal manufacture overhead costing jechuudha kan baajete keenyaa jechuudha kan baajete keenyaa akkamiin dhufuu danda'e kan jedhu kan variable costing 92 fi 400 kan ammoo total fixed cost kan jechuudha waliigala meeqa 154 jechuudha 154 jechuudha yookaan ammoo kana dabaluu dandeessan total variable costing jechuudha total variable costing 18,600 kan jechuudha total variable costing hormaana tokkoffaa ta'e total fixed cost sorry hormaana tokkoffaa 38,500 16,600 38,500 gisee walitti dabalamee jechuudha 57,100 takka jechuudha ammallee jechuudha hormaana lammaffaatis 20,000 takka fi 600 jechuudha ida'uu 38,500 gisee walitti dabalee isaan lamaan kana meeqa dhufe jechuudha 60,100 takka dhufe hankurmaana sadaffaatis 20,000 variable costing 20,400 hankurmaana inni fixed costing kurmaana sadaffaatis meeqa 38,500 walii gisee dabalamee 63,100 takka dhufa jechuudha hunda isaa gisee walitti dabalee akkasuma walitti dabalee 246 fi 400 dhufa jechuudha manufacture overhead budgeting jechuudha inni itti aanu jechuudha selling and administrative expense budgeting it is anticipated operating expense and distinguish from fixed cost variable cost inni illee jechuudha akkuma manufacture overhead bakka lama daddabaas maal fixed expense fi variable expense inni dabaasuu dandeenya jechuudha addabaasna jechuudha eenyu selling and administrative expense kana jechuudha data fakkeenyaaf nu kan jira data amma fakkeenyaaf baay'ee isin galuu fakkeenyaaf jalalle variable selling and administrative expense rating jechuudha sale commission dhaaf jechuudha commission kan jechuudha commission oomisha commission per unit tokko soldi unit tokko irratti jechuudha doolaara meeqa kafallee jechuudha doolaara 3 kafala unit tokko gurguruu irratti jechuudha amma garuu gatiin jechuudha unit tokko gurguruu irratti ammallee unit
takka gurguruudhaaf konkolaataadhaaf gatiin nuti kafallu baasii doolaara takkaa jechuudha. Kana maal jechuun variable jechuudha. Kana jechuun seelii variable jechuun amma sochaama fakkeenyaaf asirratti jechuudha. Seel komishinii yoo hin ammaan tana jechuudha. Yuunitii 5 gurguramee akka jechuudha 5 baay'ee 3 meeqa 15 hin ta'u doolaara 15 argaddaa jechuudha. Kana jechuun variable jechuudha dhaabbataa miti jechuudha. Hammummaatu oomishu sanii si kafalamuu danda'a expensiin isa baasiin baatu san jechuudha. Ammallee yuunitii hedduu gurgure baasiin of freight outidhaaf kafalantu maal akkasumatti illee guddoo hin jechuudha dhaabbataa miti jechuudha. Kanaafuu asitti variable jenneen jechuudha. Variable seen hin galbisarati. Fixed gisee immoo garuu dhaabbataa fakkeenyaaf yoo nama qaxartee jiraata jechuun ji'atti immoo fakkeenyaaf maal jee sirriitti expensiin isaanii konstantii inni par kwartariidhaan konstantii advertaayizimentii kan fakkeenyaaf oomisha kiyya kana websaayitii kamoo TV kanarratti baatii takkaaf yoo kan si beeksisu taate meeqa kafaltee sun kuma shan yoo jedhama fakkeenyaaf baay'ee takka tiisan guyyuu abanii beeksisan garuu kuma shan garuu ni jijjiirama hin jijjiiramu. Kanaafuu maal advertaayizimentiin dhaabbataa beeka hin jijjiiramu. Saalaarii sale of saalaarii amma fakkeenyaaf nama tokko hojjetaa tokko yoo qaxartee jiraate ji'a walii galtee jechuudha. Ji'atti mindaan kee kuma 15 yennee ka walii gallu yoo ta'e mindaan kee kuma 15 yennee ka walii gallu yoo ta'e hamma fadhatamu jechuudha kuma 5 isaa gurguru kuma 20 isaa gurguru yuunitii miliyoona takka isaa hamma fadhaa gurguru mindaan isaa maal ji'a takkatti kuma 15 kanaafuu konstant jechuudha. Kanaafuu ofii saalaariin yoo mana tokko kireeffate ji'a kireeffate yookaan amata yoo kireeffate hamma hanga feetetti oomishu kuma 5 itti oomishu feetutti illee oomishin karaa manaa dhaabbataadha jechuudha. Kanaaf fixed expense innaan isaan san jechuudha. Kuma meeqa jechuudha kuma 7,500 kafalta fakkeenyaaf jechuudha. Kanaaf jechuudha akkamitti akka dalagan ilaallamee jechuudha. Tokko selling the administrative expense budget for year ending December 31 in 2020 in for each quarter budget sale in unit. Kana jechuun gaafa jechuudha administrative and expense budget boodaleenu isa kana jechuudha jalqaba bakka nuti irraa kana sanirra jalqaba jechuudha. Kana jechuun sale irraa fudhanna jechuudha. Expected budget sale irraa fudhanna jechuudha. Expected budget sale irraa fudhanna kana jechuudha administrative qofa jechuudha. Abjuntoota kan wakana asii olii daleene jiru type of budget keessa asii olii daleene hundesa maal kan production fudhanne kan unit sale fudhanne kana ammoo garuu sale jalqaba san nu deebise jechuudha. Kana jechuun kumas gaafa jalqaba eegallu maal jenne gaafa jalqaba forecast godhu sale jalqaba beginning dheenne hundaafu selling budget jedhe gaafa forecast godhu kaampaaniin jechuudha bara 2020 keessa first quarter-idhaaf 3,000 each quarter idhaafis increase maal jee tokko isaaniiti 500 dabalaa innemi video jalqabaa kas takka laaltanii jechuudha. Kanaafuu jechuudha hundi isaanii keessaa 3,000 500 ture jechuudha. Kanaafuu production unit fudhannu jechuudha. Productionidha required production unit fudhannu jechuudha. Kanaafuu maal fudhanne budget sale unit fudhanna jechuudha. Budget sale unit variable cost maal jee tokko isaaniiti sale commission idhaaf 3 baay'isna jee per unit dha jeemi. Kanaafuu 3 baay'isuu 3,000 meeqa 9,000 ammallee kurmaa lamaffaafis 3 baay'is 10,500 kurmaana sadaffaafis 4,000 baay'isuu 3,12 kurmaana afuraffaafis jechuudha 3,400 baay'isuu meeqa 3 gisee goone jechuudha 13,500 waliigala meeqa oomishuu qaba jechuudha 45 sale commissionii kafalaa jechuudha cost jechuudha. Ammoo garuu gatii cost dhaaba freight out dhaaba ammoo garuu meeqa kafaluu qaba tokko unity tokko oomishuudhaaf birrii takka jee doolaara takka jee kun laalasitti doolaara takka jee waan jiruuf kanaaf jechuudha doolaara takka baay'ee takka baay'isuu 3,000 takka baay'isuu 3,500 sun isaan lamaan kana variable cost khabiraa wayii sinu kanne in kan khabiraallee maybe sin kanu danda'a gizee sanatti dabaltan jechuudha. Variable cost hin qabnu jechuudha khabiraa lamaan malee kanaafu total variable cost kan meeqa jechuudha 9,000 fi idoo 3,000 kana tindabaltan kabajin tordofto kanya khasi jiru kana dabaltan kana qofa lamaan qofa lu dabaltan kana lamaan qofa jechuudha 10,000 fi 500 fi 3,500 10,000 hunda isaanii wali gizee dabaltan kun maal jechuudha total variable cost fixed cost maal jenne kuma reefuuti fixed cost inaan dhaabbata waan ta'eef tokko isaaniiti maal jee advertisement meeqa 5,000 kabalayyi kanaaf 5,000 kana waggaa waan ta'eef 5,000 tokko maal kwartara kanya 5,000 kanaafuu jechuudha waggaatti meeqa kallee jechuudha 20 kafallaa jechuudha. Kogatti kuma didema kafal advertisement tokko isaanii hunda constant waan ta'eef kanaafuu hunda isaanii amma sale salary daabis hunda isaanii wal fakkaataadha hunda isaanii walitti wal fakkaataadha hundi isaanii constant gootanii kanaafuu
kuma 12 fi variable cost ida'u kuma 30 fixed cost meeqa jechuun kuma 30 kuma meeqa kuma 42 dhufaa jechuudha. Total selling and administrative expense jechuudha. Waliigala hunda isaanii gisee walitti dabaltan meeqa dhufa kuma 180 dhufaa jechuudha. Okay. Amma inni kun jechuudha meeqa kanaafu indi product operation laala inni kun jechuudha kan budget total cost illee amma maal operating budget keenya meeqa operating prepared operating budget keenya keessa kan kun maal jenne master budget bakka lamatti kun operating budget fi financial budget inni kun jechuudha. Operating budget waa meeqa keessa qabu waa shan budget fi shan keessa sale budget, direct material budget, direct labor budget, manufacture overhead budget fi selling and administrative budget. Isaan kun jechuudha eessarratti mul'ate jechuudha. Isa kan present eessarra gon income statement irratti present goonaa jechuudha. Indicate profitability operation dhaabille bakka hanqina qabullee dabaasuun hunda isaanii keessa analyze bakki nuti goonuun budget income statement akkami baafna kan jedhu kunoo ilaallaa jechuudha. Budget income statement kan dalaguun keenyaan dura cost tokko nurraa jechuudha. Inni asitti kalaaluu jechuudha kana shanan inni jaaffaa maal cost of goods sold budget nurraa. Cost of goods sold budget dalaguudhaaf ammoo garuu cost of goods sold budget dha. Cost waan keessatti baay'ee onni jira. Isa cost waan keessatti jechuudha baay'ee achitti isiniif galajee yaada predetermined rate yaani waan rate daleenuu jira jechuudha. Kana jechuun to find the cost of goods sold dhaaf company must be first determine total unit of producing unit of finished goods da adda baafachuu qabna. Amma kana jechuun direct material per unit ida'u direct labor cost per unit ida'u overhead cost per unit walitti dabalaa jechuudha. Maal jennee direct labor direct material cost per unit tokko jechuudha. Direct material duuba deemnee siin garsa direct material cost gisee barreessitan jechuudha. Walqixa ta'a 2 pound dha fayyadamna. Tokko direct material cost unno direct material manufacturing direct material unno maal je fakkeenya asin no kana keessa kunala each direct material is 2 unit maal je 2 unit raw material 2 pound raw material unity tokko oomishuudhaaf raw material maal tokko oomishuudhaaf 2 pound barbaadina raw material unity tokko finish digudii oomishuudhaaf raw material meeqa barbaadna 2 unity barbaadna ammallee 2 unity keenya kan costiin isaa meeqa jechuudha costiin isaa 4 okay ammas kana fudhanne inni lammaffaa direct labor bira dabru direct labor bira guzee dhumne direct labor jechuudha unity tokko oomishuudhaaf unity amma kareefu maal jenna unity tokko oomishu finish digudii unity tokko oomisha unity takka oomishuudhaaf direct material unity pound lamaan barbaachise pound lamaan kun tokkoon isaanii qarshii birrii cost $4 yoo bitamte ammas unity takka finish digudii oomishuudhaaf sa'aatii to hawari yoo nu fudhate to hawari keenya kana tokko isaa meeqa kafalleen birrii 10 kafallaa $10 kafallaa amma gaayyee asitti akkamitti akka dalagaa kun ilaalle jechuudha. Kanaaf tokko isaanii kan direct material cost 2 unity baay'isuu 4 meeqa dhufe jechuudha 8 amma direct labor per unity immoo garuu meeqa direct material per unity hareefu maal jenni lama yenneemi qarshii $1 meeqa kafala kafinish diguda 4 kafala ammoo direct labor laalama direct material cost direct labor cost jechuudha. Direct qarshii 10 kafalaami waliigala isaan kun meeqa hunnooti meeqa jechuudha. Didem isa didinto guse sala mangolo zadan formula check of direct material per unit cost ideu direct material labor cost ideu direct wente chung overhead cost per unit dami overhead cost per unit delenamo overhead cost per unit delegura budgeted overhead cost hiru budgeted labor hour daji budgeted cost overhead cost amma khamene gize lalu overhead cost budgeted labor overhead ko make budget total manufacturing overhead kan me kuma dibbala maafi kuma 46 fi dibba afurim kuma dibbala maafi kuma 46 fi dibba afur hiru etanin hori direct labor required total direct labor required direct total direct labor yechun kuma jaafi dibbalam idau kuma jadi balam kunnola total required jela required data labor kuma jadi balam idau kuma torba fi dibalama idau kuma torba kuma saddeeti fi dibalama idau kuma sagali isan kana walitti daareeti kuma dibalama 40 jaabi dibba afuri fi raachu gizesan unity arkanuno meeqa dhufa jechu kuma 30 fi dibba 8 awur dhufa jechu kuma 30 fi
dhibba saddeet haa horii dhufu. Total hour cost miti lama wanne saddeet dabaasu qabnu hour cost hin fudhannu jechuudha asitti. Haa kun ammoo meeqa kuma dhibbi lamaa fi kuma dhibbi saddeetii fi kuma dhibbi sadii fi kumni saddeetan kun total cost dha beeku. Total direct labor cost malee total required direct labor hour miti. Kanaafuu jechuudha osoo cost hin baay'ifne dura horii unity tokko oomishamu fakkeenyaaf unity kuma afurii fi dhibba ja'a oomishuudhaaf meeqa nu barbaachisa? Unity horii meeqa nu kuma sagalii fi dhibba lama. Tokko unity kanaa gisee walitti dabala kan kurmaana afuranii jechuudha kuma soddomii fi dhibba saddeet horii dhufaa jechuudha. Isa san furan jechuudha formulicha biree dhufna kunno la budget labor hour required labor hour dha malee cost miti jechuudha. Gisee birree meeqa jechuudha. Kanaafuu jechuudha meeqa tokko isaanii on predetermined rate kan meeqa jechuudha. Horii saddeet nu gaafata jechuudha. Horii saddeetan keenya kun meeqaan baay'inne jechuudha. Direct labor per unity takka unity meeqa nu barbaachisa. Labor horii meeqa nu gaafata. Tokkoon unity keenya takka oomishuudha. Predetermined rating kenya saddeet houriin garuu one unit tokko jechuudha finish good demand meeqa nu gaafata 2 labor hour hin jenne kunoo asitti la direct labor cost tokko unity tokko oomishuudhaaf meeqa nu gaafata labor hour lama nu gaafata unity tokko oomishuudhaaf akkuma reefu ol ilaallee jechuudha. Kanaafuu kun ammoo kan jiru qoy cost dha beekaa malee unity miti beekaa. Kanaafuu isa san baay'isuu saddeetii isa kana jechuudha saddeetiin baay'isa. Kanaaf jechuudha isa kana jechuudha saddeet horii keenya kana 2 labor hour baay'isa. Meeqa ta'a 16 ta'u 16 teemi 16 kana ida'uu eetaan kunnola isaan lamaan asitti olii kana jiru jechuudha. Kanaafuu kana jechuun direct material cost meeqa saddeet direct labor cost meeqa 20 direct labor 20 jechuudha. Kun jechuudha direct overhead cost meeqa 16 jechuudha. 16 isaan kun hundi gisee walitti walii gala meeqa ta'a 40 fi 4 ta'a jechuudha. 44 dhufaa jechuudha. 44 dhufaa jechuudha. 44 dhufaa jechuudha. Manufacturing cost per unity keenya bifa kanaan dalagne formula kana jechuudha. Cost of goods sold dalaguudhaaf jechuudha. Dursoo manufacture cost per unit dalaguudhaaf cost of goods sold dalaguudhaaf jechuudha. Cost of goods sold dalaguudhaaf cost of goods sold eega adda baafachuudhaaf cost of goods sold is determine second eega wanni step in time determine cost of goods sold dalagu. Cost of goods sold budget unit to be sold unity to be sold ta'uu qabdu. Unity dirqama gurguramuu qabdu. Baay'isu manufacture cost per unit jalqabnu la unity dirqama annual sale keessa unity sold ta'uu qabdu. Jalqaba sale unity irratti isin dhaqeetti isin garsi jalqaba jechuudha. Budget sale irraa dhufa sale budget irratti meeqa unity meeqa oomishuu qabdu. Unity meeqa 15 cost budget isa tokkoffaati beekamu. Sale budget kanarraa qaami sale budget kana fudhanne jechuudha. 15 kan dirqama oomishuu qabnu ammallee tanaas qabadda. Total sale kan jiru kan 900 kanaas akka yaadatan akka bakka tamitti akka nu fayyadu isin balance sheet irra nu fayyada waan ta'eef gosan jechuudha isinitti agarsiisuu danda'a akkamitti akka itti fayyadamu. Kun unity kuma meeqa jechuudha annual unit sale meeqa jechuudha 15 unity dha jechuudha. 15 unity manufacture overhead per unit cost meeqa 44 gisee baay'inee meeqa jechuudha 660 dhufaa jechuudha. Maal cost of goods sold amma booda income statement dalaynaa jechuudha. Income statement dalaynaa all data of income statement come from operating budget irraa dhufu all data hundi isaanii kaniif garuu data lamaan kana malee interest expense dhaa fi income tax jechuudha. Kana jechuudha estimate tilmaamumaan kaay akka itti isin guutamu jechuudha. Akkuma baay'ee clear nu ta'uuf jechuudha. Kana jechuun isinis bakka tana bakka kana kuma takka fudhadhe kana lakkoofsa feetan fudhachuu dandeessan. Ammallee income statement estimate jedhin kaay jira sirra waan ta'eef isiniif gala jedhi yaa kana jechuun assume dha malee garuu isaan lamaan ga tokkoffaa fi kana takkanaa fi kana malee income statement interest expense malee hundinuu kanuma asii walitti dalaineef inni beeka. Kana jechuudha okay income statement kanii fi December 31 jechuudha kanii fi dhuma jechuudha kwartarii waggaa kurmaana dhuma bara 2020 gisee kan tokkoffaan seelii hammam tokko seel goonee gurguru meeqa seelii lafa kan seeliin keenya sarree funtan 15 gurguruu qabnaa mee yuuti gurguruu 15 keenya san 60 gisee baay'isa meeqa jechuudha 900 reefun tana qabadhaan isin jeesan kunnala 900 dhufee jechuudha. Cost of goods sold meeqa yuuti 15 kana yuuti 15 kana 44 gisee 660 kun yuuti asitti qaar kana asitti asirratti
afurannee kana jechuudha. Gross profit isaan lamaan gizee walitti dabalaman meeqa ta'a gizee walirraa irratan meeqa ta'a gross profit jechuudha. Seelii eega gurgurte cost itti baafte sanirraa dhasa. Kamoonni harkatti maal jechuudha gross profit jechuudha. Gross profit. Selling gada administrative expense meeqa? Selling gada administrative expense illustration 9.3 irra dheeyite laaluun desii yookaan ammoo ibduuba deebitee laaluun desii kuma dhibba tokkoo fi 8 amma tokko kana immoo ibduuba deebisee na agarsiisu. Isaa warra kan jedhu selling gada administrative kunnoo kuma dhibba tokkoo fi 8 jechuudha. Kan dhuma isaa jechuudha gizee walitti qormaana keenya dhuma gizee hunda unit quarter hunda walitti dabal. Isaa kana jechuudha kana lamaan irraa gizee kana irra selling gada administrative ni expense dha beeka baasiidha. Baasii irraa irra profit irra gizee irraa irra meeqa jechuudha. Kunis la cost soldinis baasii kunis baasii garuu cost of goods sold jechuun baasii cost itti fayyadamnu fi expensing garaagarummaa qabu maa kan jiru kan isiniif galajeetii yaade lamaanuu baasii waan ta'eef irraa hir'isna jechuudha irraa hir'isna jechuudha. Kanaafuu meeqaan nu harkatti hafe jechuudha income from operation keenya irraa jechuudha taksii irraan baasiin dura income from operation jenna meeqaan inni dhufe jechuudha 60,000 qofa dhufaa jechuudha. Interest expenses irraa hir'isna sanbooda jechuudha. Interest yoomuu fakkeenya maallaqa liqeeffannee jiraanne taate maallaqa tokko baankii irraa liqeeffanne maallaqni baankii san gizee galchinu maal dhalaa hojii galchinaame dhalaa sana jechuudha turfiinee maallaqni nurra dhalu san interest expense enna sanamma fakkeenya assume jeese kaayan jira waan ta'eef yoomuu fakkeenya tilmaama qarshii dhibbata akka kan irra sunu taate meeqa ta'a 59 fi 900 dhufaa jechuudha. Dirqama taaksii maxarashaa irra qabalamtii beeka. Kanaafuu income before taaksii meeqa jechuudha 59 fi 900 ta'a jechuudha. Kanaafuu income expense ammoo income tax expense taaksii keenya jechuudha. Taaksiin keenya jechuudha meeqa 12,000 jechuudha. 12,000 gizee irraa sana maal jechuudha net income keenya jechuudha 47 fi 900 dhufaa jechuudha. Kanaafuu operation budgeting keenya dhumee jira jechuudha. Operation budgeting keenya asirratti dhumuu danda'a jechuudha. Operation budgeting dhumee jira. Kanaaf yeroo itti aanu jechuudha budget cash budget yookaan cash balance sheet yookaan financial budget kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf waan hojiin turtanii baay'ee galatoomaadha. Yeroo itti aanu kan waliin ilaallu ta'a galatooma.